Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyiif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii isiniin jedha. Welcome baga nagaa dhuftan isiniin jedha. Hunduma keessaniif iyyuu nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf lafa qixa jirtanitti isiniif abaayatu. Nagaa jirtu ani baay'ee nagaa kootii waaqayyoo haa galeetu. Turtiin jiruuf jireenya maal fakkaata simbira ana bira baay'ee bareeda waaqayyoo taa tolu isiniin jedha. Jajjabaattu maal fakkaata bakka jirtanii kan biyya keessa kan biyya alaa boota garaagaraa kan jirtan nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaan koo furaa isin haa qaqqabu. Egaa nagaa kottaansi warreen laayikii sheerii gochuudhaan koomentii gochuun jajjabeessaa jirtan galatoomaa. Ammas illee warreen maatii nuuf hin taane maatii nuuf ta'a sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa. Viidiyoo garaagaraas nu jalaatiin hin argattu isiniin jedha. Kanaaf walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Kanaaf iyyuu yoo wal jajjabeessine malee ormi dhufee nu jajjabeessu numatu wal jajjabeessa numatu wal gargaara. Kanaaf iyyuu walaa jajjabeessinu walaa guddisnu isiniin jechuu barbaada. Dhaamsi koo inni lammataa yookiin gorsi koo akka obbolummaatti gorsan har'a qabadhee dhufe gorsa baay'ee namaaf barumsa ta'a yookiin nama tokko hin deebisa yookiin nama tokko karaatti agarsiisa jedhu anillee qabadhee dhufee jira jechaadha. Innis maali yoo jettan shamarran keenya akkuma arginu iddoon taanetti badaa jirra, iddoon taanetti kufaa jirra, haala hin taane keessatti yeroo keenya fixaa oollaa jechaadha. Yeroon keenya dabarsaa jirra. Kanaaf iyyuu immoo maqaa shamarran tokko yeroo dhaamu shamarran hundaatu maqaan bane jechaadha. Shamarran biyya Arabaa namni nuun jedha jechaadha. Sababni isaa sababa nama tokkootiif namni immoo shamarran biyya Arabaa gaafa nuun jedhu maaltu isinitti dhaga'ama. Kana keessa namni tokko gadhee yoo ta'e namni tokko gaariin jira jechaadha. Sababa nama tokkittiidhaa fi maqaan nama kumaatamaadha. Shamarran biyya Arabaa walumatti qabame jechaadha. Gaafa akkas jedhamu baay'ee namatti dhaga'ama. Sababni isaa maaliif kan nuti manaa baanee maali? Kan nuti itti adeemnu maali? Sammuu keenya amansiisuu qabna. Gaafa manaa baanu maal akka qabannee manaa baanee karoora maal akka godhannee manaa baanee yaaduu qabna. Akkuma jireenyatti galle yookiin akkuma mana haadha ormaa keessa seenneen maaliif manaa bahee haala kamiif manaa bahee maal hojjechuun qaba maal karoorfachuun qaba haala kamiin gaduun qaba waan hundumtuu ati of qabdee maallaqa kee akkatti qabattee jennaan wanta ati barbaaddu suni dhimma isaa ta'uu isaa barbaacha dhufa malee ati barbaacha hin naqxu. Sababni isaa maaliif wanta ati feete hundumtuu si harka jira wanta ta'e jechaadha. Wanta tokko harkaa dhabdee hin jiru jechaadha. Bara kana keessaa warri dhiirotaas maallaqa barbaadu wanta ta'eef wanti biraan jiru. Mana qabdaa maallaqa qabdaas hin jiru. Akkuma beekamu kana eessattuu dhagaa ooltan kana jechaadha. Haaraa miti. Kanaaf nuti shamarran keenya immoo waan hundumaarraa of dandamanne waan baaneef san har'a shinti beetii namaa dhiqnee ifatamnee amma isaan nyaatanii kaanitti teenyee eegnee osoo hiixannee fudhachuu dandeenyu osoo hiixannee waan barbaanne gochuu dandeenyu harka keenya nu jennee kaanee maaliif zumbannee isaanii sababni isaa maaliif bara namatti hin tolle gadi jedhaniiti bara keessaa ba'an lulluuqqatu jira Oromoo. Maaliif bara nuti toluu dide kanatti gadi jennee bara nuti tole immoo keessaa ba'an lulluuqqachuu dandeenya. Sababni isaa maaliif yoo obsa qabaannee yoo bakka rabbiin ofirratti sodaanne jechaadha. Garuu waan manaa baanee wallaallee wanta hin taane wanta biyya lafaa keessatti yeroo deddeebinu baay'ee natti dhaga'aman waa'ee shamarran keenya. Kanaaf iyyuu maaliif yoo jettanii shamarran keenya akkuma beekamu batalaa'e amma bara kana keessa wanti odeeffamaa jiru shamarran biyya Arabaa. Maaliif shamarran biyya Arabaa maraatte jedhu? Shamarran biyya Arabaa beluun birrii irraa fudhatee of ajjeefte. Shamarran biyya Arabaa abbaa manamaa damee wajjin akkas taate maaliif kun nuun jedhamame? Mee sammuu keessanitti yaada kun maaliif nuun jedhama? Kun maaliif nuun jedhama? Sababa nama tokkootiif maqaan nama kumaatamaa bada. Sababa nama tokkootiif maqaan nama kumaatamaa arrabsama. Kanaaf iyyuu nuti immoo maali gochuu qabna maqaa keenya dhoksuudhaaf maqaa keenya irraa humti jechuudha. Nuti namoota kamiif ifa taane malee namoota kamiif ifa taane malee namoota kam gargaarra malee namoota kamiif dukkana keessa baasna malee namni akkamiin quba nutti qaba yaadamee kana namni akkamitti quba nutti qaba shamarran biyya Arabaa nuun jedhu shamarran biyya Arabaa maraatte shamarran biyya Arabaa dhiira ofii gaafatti nuun jedhu maaliif kun nuun jedhama maaliif ati gixxum gooteef qabdee taanaan dhimma isaa si barbaacha dhufa situ barbaacha dhaqamti of qabee of ilaalimee dhimma isaa si barbaacha dhufa. Dhimma isaa giddi isaa si barbaada dhufu. Ati barbaadan deemiin ofii isaa si barbaada dhufu. Nama tokko Facebook irraas argitee haa jennu, TikTok irraas argitee haa jennu. Kana lamaan irra yoo argite zummittee laphee kee hin kennin. Inni maaliif deema seetee tarii yookiin ati mana qabaachuu dandeessa, tarii ati maallaqa qabaachuu dandeessa. Kana argeetu siif dhufe malee inni si jaalate miti birrii kee jaalate malee. Sababni isaa gaafa yeroo tokko yookiin gaafa muuhiin tokko dhufu
Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa obboloota koo waan goonu keessatti waan hojjennu keessatti amanamummaadhaan hojjennu. Maaliif gaa'ila sammaa namni amma gaa'illi nama tokkoof tokko ni barbaachisa. Eeyyee sirriidha. Garuu gaa'illi akka qaba. Hundumtuu yeroo qaba, guyyaa qaba, waan hundumaa gochuuf yeroo qaba, sa'aatii qaba. Sababni isaa amma sadarkaa kanatti golaa dhormaa jirra. Shamarran baay'ee amma keessa darbanii abbaa manaa maadaamii faana jiraachaa jiru. Waa baay'ee dhagaa jirtu miidiyaa kanarratti waa baay'ee ilaalaa jiru. Akkuma beekamu ati mana maadaamiin fooqirraa kan darbattee kan miiti baay'eetu jira. Sababni isaa maaliif nuti foon keenya boommachuu dadhabne maaliif maqaan keenya namni maqaa keenya irratti intini jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo maqaa keenya of nyaachisuu dhiisnee osoo of qabnee of taanee jiraanne irris ofiisaa nu barbaada dhufa. Waan namnis immoo shamarran biyya arabaa nuun jedhu hin qabu. Akkasuma immoo isinis obboloonni koo warri dhiiraa nama tokko yoo jaallattan nama 10 hin jaallatiina. Maaliif nama tokkotu isiniif ta'a. Ishuma sana ishiin sun fokkistuu isaa taatu, gadheessaa taatu, waan fete haa taatu. Fardaa fi haadha manaa abbaatu bareechataa jedhan. Yoo ati fardatti mi'aatti naqattee farda sana yoo ati qabatte malee fardi sun ofiisaati ofirratti fe'ee bareechuu hin danda'u. Akkasuma haadha manaas immoo yoo dhirsii yoo gaarii ta'e waan barbaade itti bitee geexeetu waan barbaade godhee jiraachisuu danda'a jechaadha. Sababni isaa maaliif yoo jette yoo abbaan manaa gaarii ta'e haati manaallee gaarii taate. Sababni isaa abbaan manaa sun yoo abbaan manaa immoo gadhee ta'e haati manaa immoo gaarii taate abbaa manaa sana deebisuu dandeessa jechaadha. Kanaaf iyyuu obboloonni koo warri dhiirotaas akkasitti shamarran keenya hin gowwoomsiina. Sababni isaa imimmaan ishiin asitti golaa dhormaa keessa teessee waan meeqa hojjettee waan meeqa itti dadhabdee itti yaaddee sammuu dhukkubsattee fiddee isinitti kennitee isin gantani waaqayyoon biratti isin gaafata isiniif hin ta'u. Har'aaf garuu boqonnaa isinitti fakkaata. Har'aaf garuu waan itti boqottan waan irraatti intini godhatan isinitti fakkaachuu danda'a. Miti garuu akkas miti. Gaafa tokko guyyaa eegee gaafa tokko yeroo eegee inuma deebi'a kan nama sanaa jechaadha. Umaa isiniif hin ta'u. Kanaaf iyyuu isinis shamarran gowwoomsuu hin yaadina. Shamarran keenyas immoo hin gowwoomina. Wanta lafarraatiif jettanii hin gowwoomina. Gaa'ila yoo ta'e ofiisaati isinii kennama. Dhirsa yoo ta'e ofiisaati isin barbaada dhufa. Bara keenya kana ta'e malee bara abboota keenya isaanin dhokatudhanii gorra duuba maali maatiin numa nutti himu mabeenna. Isaanin dhokatu bakka yoo xalayyaan gaa'ila isaanii dhufee fi maatuma isaanii kennata malee akka keenya bara kana si'anaa asirra kaawwatee I love you so much jechaa hin deemu gonkumaan jiru waan akkanaa. Bara abboota keenya bara haadhota keenya akkas ture. Bara keenya immoo baratti hafee jechaadha. Barri badi. Bara itti charchiin diigamaa jiru. Bara itti maskinni diigamaa jiru. Bara itti wanti garaagaraa ta'aa jirudha jechaadha. Bara itti dhaloonni garagalee wal nyaachaa jiru. Bara itti dhaloonni dhiiga walii dhangalaasaa jirudha. Kanaaf iyyuu isinis immoo obboloonni koo ollaanii kanarratti wanta garaagaraa akka hin dhageessin maqaa nama tokkootiif akka maqaa shamarran lamaa shamarran sadii shamarran kumaatamne akka hin baane. Sababni isaa maqaa keenya dhuskuuf jennee waan gaggaarii haa hojjennu. Waan gaarii miidiyaa irratti baanee wal arrabsuunis miidiyaa irratti baanee wal hamachuunis maaliif barbaachisa? Namoonni baay'ee miidiyaa fa'aa irratti baanee nama arrabsu. Namoonni baay'ee miidiyaa fa'aa irratti baanee wal hamatu kun hin barbaachisu. Dhimmi wal wajjin deemuun dhimma Oromummaati malee dhimma biraa miti. Dhimma Oromummaati. Namni immoo tokko immoo Oromummaa dhiqatee keessaa bahuu hin danda'u. Dhimma Oromummaati malee waa biraa miti. Walillee narrabsiin akkasuma shamarran keenya. Akkasuma immoo yaada keessan dhiirarra keessan maallaqa keessa waggaa meeqa hojjettan maallaqa keessa waggaa 8 hojjettan maallaqa keessa waggaa 2 hojjettan harka keessan duwwaa hin gowwoomina. Haati si dhalte iyyuu ibidda majammaraa ofiishirraa buusteet ibidda sirraa buuste yaabbolettii koo yaabboleessa koo. Haatimti si dhalte majammaraa ibidda mataa ishirraa buufatteet sirraa buuste. Sababni isaa maaliifi dura of hooshiti malee si hooshuu hin dandeessu. Konkumaan gowwoomina sinittan hima. Yoo ati qabaatte yoo ati ofitti xanakkaaree qabaatte yoo ati harka keetti waa qabattee jiraatte firri keessi jaalata. Irsati har'aa shururuu koo maaloo koo lubbee maali jettu kuni ati harkaan qabdu taanaan badasii koo si jedhessi biraa deebi'a. Sababni isaa maaliifi ati qabachuun beektu wanta ta'eef. Ammas darbee tokko sitti dhufa. Inni sitti dhufu sunis ammas akkasuma waa xiqqoo sirraa funaannateetu badasii kun maal qabatte kun siin jedhee sirraa deebi'a. Kanaaf iyyuu kan tuun ta'inaa daraa keessa. Yoo isin jabaattanii maallaqa keessan qabattan yoo isin jabaattanii waan barbaadan godhattan ofii isaatiin namni isin barbaade. Kanaaf iyyuu adaraa keessan shamarran keenya maallaqa keessan iddoon taaniitiin balleessinaa yeroo keessan iddoon taaniitiin qisaasessinaa. Sababni isaa namni baay'eetu namatti dhufa. Namoota baay'ee karaa Facebook isinii dhufuu danda'u. Eeyyeen dirqama hin dhufa namni inuma si gaafata dhufe namni maa si gaafata miti. Abbaa barbaade tarraa adii godhee immoo nama 50 si gaafachuu danda'a. Inkenni yaada kee inkenni fuula kee of jajji yoo ta'u jajjee yoo ta'u fi of wakka badde namni sitti siqu
gaafa sana waan hundumayyuu kabaja qabda. Maatii kee birattis kabaja qabda. Yoo tarraa birrii kee asii hojjettu kana jabeessitee guduunfattee galtee yoo ati waan hojjettu hundumaatti milkooftee galtee namni hundumtu si jaalata. Kaleessa gaafa biyya jirtu fira baay'ee qabdaa. Har'a immoo gaafa ollaan irra jirtu fira meeqatu si barbaada. Halagaa meeqatu si barbaada, fira immoo meeqatu si barbaada. Gaafa biyya jirtu kan akkatti garagalee si ilaalutu gaafa ati biyya rabaa deemte fira keetti siin jira. Sababni inni si barbaadu maali? Birrii keeti. Sababni si barbaadu firri sababni inni sitti siqu birrii keeti. Gaafa totoota magaltee ati farkaa dhabdee miskiina qotaate akkasitti sun mettee teesseetiitti gola rabaas ta'ee dargaggeessa gannaatti laachaa turtee dhuftee malee siin jedhee akkasitti xireeffatee si bira darba. Otoo filattee ji'a lama homaa dhabdee bira teesseeti akkatti argisanii gadi baasuu gadeelu. Sababni isaa maaliifi duraa ta'uu qabachaan qabdu kaa atoluma gad ha'aa turte waanta ta'eef. Ammas ijoolleen keenya shamarran keenya maaliif kudhan biyya ormaatti deemu sababa kanaatiif. Sababa kanaatiif kaan maatiitti kennanii birriin jalaa badee kaanii akkasumatti fireendiidha jedhanii abbaa manaati jedhanii waan meeqa godhaniitu jechaadha. Abbaa manaa waan meeqatti gubaniitu kaan feesbuuk irraan argee kaan tiiktook irraan argee kaan bakka garaagaraatti himoodhaan bakka kanarratti argeetu golonmaatti deebi'ee dadhabbii waggaa beeqa imimmaa isaanii xuruurfata. Kan immoo dabarsanii lubbuu isaanii of kennanis baay'een isaanii jiru. Dhugaa waaqayyoo jechaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan dabarsanii lubbuu isaanii of kennan. Kanaaf iyyuu kanarraa of haa eeggannu, of haa qusannu, walaa gorfannu, walaa deebisnu. Wanta namni tokko yoo tokko wallaalee tokko beekaadha. Kanaaf iyyuu gorsa koo kana keessatti obboloota koo waan ani isinitti balleessu yoo jiraate dhiifama naa godha. Kanaaf iyyuu shamarran tokkitti hedhe shamarran maqaa nama meeqaan dhaamiin isiniin jedha. Kanaafi yaada baanee faa barru abbaa manaa maadamii faana sirrarra'uun naqeenaa obboloota koo maaliif fedha heerumaa qabdu yoo ta'e waggaa keessa lama xumuraati galaa heerummadhaa. Ollaanii kanarrattis immoo jaallatanii teessoo ta'e tokkichi bichaan singaa 5 6 jaalatina isin fayyadu. Kanaafin isiniin jedha adaraa keessanii of qabaa shamarran keenya akkasuma dhiironni keenyas immoo obboloota keessan shamarraniin gowwoomsina. Obboleettii qabdu haadha qabdu. Kanaaf iyyuu bormaaltu natti dhufaa bormaaltu dhala korratti dhufaa jedhaati itti yaadaan isiniin jedha. Naaf galatoomaa isiniin jedha. Wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate gorsa koo keessatti wanti gaddisiises yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Koomentii jalatti naa barreessu hin dagatiina. Isiniin jedha. Koomentii barreessaa koomentii keessan nan ilaala. Kanaaf waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate gaaffii na gaafachuu barbaadanis na gaafadha waan barbaadan isiniin jedha. Waan feetan viidiyoo hojjechuudhaaf qophiidhaan jechaadha. Kanan isiniin jedha obboloonni koo moo na gargaaraa na hordofaa na wajjin turtani galatoomaa waaqayyo isinaa eebbisuun isiniin jedha. Baay'ee tokko naaf galatooma baay'ee tokko naaf jiraadha isiniin jechuu barbaada. Galata guddaa na biraa qabdu eebbifamaa amma viidiyoo biraatti walitti deemnu nagannaa turaa.